wanni ajaa'ibu keessa zakkoon eenyurraa eegaa haarisa eenyu ta'e eenyurraa eega furmaatee fi jawaadii adda eega maaliif jawaadii furmaatee fi jawaadii adda eeguun barbaachise yaa obboleessa kiyya yattaan gaafa gartee obboleessa kee dhiisii jaanis dadhaban sanoo obboleessa keetii miti gaafas diina keetii hayyee amma maal barbaacha furmaatee fi jawaadii maaliif adda eegda furmaatiin diina jawaadeeti ni nyaatti ni liqimsiti ni dhuydi akkam gooti maaf jawaadii kopha baafachuun maaliif barbaachise obboleessi keessan gaafa inni rakkate rakkiftanii goda galchitanii hanga gurbaan gartee tiibii caccabsee carqaba caasee nam tokko dhageemu didee qoonqoo nyaatee dhuguu didu san hunda eenyu godhe zakko siimoo sii miti arra deebitee obboleessa kiyyeetteeni intala tana dhiisi akkamitti ati obboleessa kiyya jechaa jaartii obboleessa keetii kamit fuuta ganaa gartee ani ilma xiqqaadhaa waan argine jechaa arrasi dhagahamtee waa arguu dhabu maaf maqaa namaa balleessuu barbaaddan furmaatiin arra dhiira keessa galtii jettanii isin eenyu wajji galan jettan eenyu taataniiti isin jaartiin jaarsa jalaa deemte hundi gartee eessi jirti isin bira jirti hayyee yoo gartee safuun cabsinu maqaan balleessinu jettan jaartiin caalaadha niqaa caalaa qabdi arra jawaadii naa fidaadha jawaadiin gartee jawaadiin barbaada jawaadii akkana natti heerumtaa jaalattee gibbitu diina kam keessa jirti aadaa tam keessa jirti safuun oromoo hin cabne shari'aan hin cabne firiin ammoo shaampiyoons liigii yookaan piriimer liigii ilaala maaliif jennaan qopheessee jira shaampiyoons liigii ilaaluudhaaf taphni kun maali dorgommii kilaba lameetu gaggeeffamu kilabni lamaanis kilaba gartee maanchistarii fi maanchister siitii fi gartee baarsaa hedduutti gaggeeffamu gama tokkoon gartee furmaatee fi kimiyaa jidduutti jechuudha furmaatee fi kimiyaa jidduutti gaggeeffama taphni kun taphni immoo dirreen kubbaa gartee taphni irra gaggeeffamu dirree kubbaa jawaadiidha sigaltee yoo haa dirree kubbaa eega taphatan booda taphni eega xumurame jawaadeen akka badhaasaa dhiyaata jechuudha jawaadeen bar dhiira akka teetiiti leencaa bar ka dubbatu dubbiin isaadhaa gurra nama buutu ka dhaabbatu gartee dhaabbina buutu nama caayaa dhiiraa taa'ee beeku jawaadeen ijoollee miti obboleessi kiyya akkam tattee ati wannummaan bultiin bar akkam bultee jennaan akkatti bule abbaa beekaa jedha sigalte hayyee qabeenyaa walitti isin fide dhimma qabeenyaati arra deebitanii bultii keessa deemu jettan caalaa diidanii arra immoo furmaatee fi jawaadee adda baaftanii jawaadees kophatti furmaatees kophatti tam'iin na dhageessan saboo namni nama dhageessu jiru garuu ilma namaa itti himan malee ittiin hidhanii jira waan jirru dubbanneeti dhugaa jirtu gartee saaxillee bakka nu dhiite bulla lubbuu sodaadhaaf bakka hin dhabnu dheengadda gaafaan gartee iccitiin jara kanaa kaayyoon sagantaan isaanii jawaadee fi furmaatee adda baasanii jawaadees kophatti furmaatees kopha nyaachuu barbaadan hayyee kaayyoon jarri waliigalee jiraa jeetiin isinitti hime waliigalee arra furmaatee dhageessaa amma booda zakkoon si dura fiigu hin jiru qabadhu taa'ee firiin jaalalaa ka gartee ganaa gartee booyee si dheessuus hin jiru kimiyaan si dheessituus hin jiru jarri tooftaaf akkana godhachuu jira amma immoo itti qophaa'anii jiran qabsoodhaaf qophaa'anii jiran dhageessaa zakkoon maal jedhu
akkamitti jaartii isaa haarisa gartee isiin haarisa siidhaa fudhattee jaarsa sii bira dheeyxee akkamitti jaarsi Jawaadeen jaarsa ta'ee isaan hayyama gaafatee hayyama akkamitti dhabaa? Bar akka kana dhabu haa godhe sababaa keetii bar sii bar yaa hamataa gartee dhahaa siitu akkana godhe siitu adda fageessee bar bakka silaa dhaqan sanitti illee si sodaataniiti haarisni akkachi dhaabbatu godhan. Zakkoon ammoo dhageessaa furmaate zakkoon haarisoota keetii fi waraana kee hunda hin dubbadhu tokko tokkotti hin beekaa. Tokko tokkotti hin gartee bakka furmaateen jirtutti qilleensa jechuudhaan yaasaa. Maal abdateeti zakkoon kakana godhu? Guyyaa sii fi Jawaadeen ichi gartee waliin dheedhan zakkoon guyyaa san achi jiraa qabadhu taa'ee. Waan namni isinitti himu naman dhageessanii. Arra firiin jaalalaatis akkasitti gartee furmaatee lubbuun fadhaa ji'ee waywaatu san viidiyoo ammaan tana gadhiisan isaa fi zakkoon qooma dhawachuu jiran. Qooma dhawachuu jiranii maal abdatanii maal harkataniiti. Bakkitu maaltu jira? Zakkoon ol qabee firi jedhee amartii isaa dhungachuu jira. Amartii san keessa waatu jira siirii jira. Ammallee imaltuun deemuu deemaa. Imaltuun san ammoo inshaallah najjeetiin dhufaa. Imaltuun bakki inni itti deemu sheekticha isaanii sheekticha siiriidhaa ummata gartee shayxaana ibliisa gabbaru. Bakka gartee itti waaqalanii gartee jinnoota itti gabbaran. Ibliisa guddaa bakka itti gabbaran deema. Tanaaf arra gabba'anii dhaadachuu jiran. Hayyee kiimiyaan Jawaadeedhaan akkana natti heerumtaa. Kiimiyaan kaleessa akkasii waywaattu maaliif dhaabbattee arra dhaadatti? Yaa obboleeyyan haa isinii galtuu bakka tana wani jiru furmaatee. Zakkoon iccitii tee arkachuu jira. Bobbaa gala kee gartee hordofu jira. Gurbaan akkasi dura fiigu sanii miti. Waan jaa'isa yookaan qophii isaadhaa xumuratee deemu jira. Waraana kee kaniifi dhaabbatee harka tokkoon akkana jee afuufee yaasu. Maal harkaa qaba? Maal itti godhe? Maal keessaa qaba? Odeeffannoo waraana keetii maqaa waraana keetii akkamitti argachuu dandeenya? Waan nuti hin beekne. Kanaafuu waraana keessanuu sakatta'uudha qabda. Si jala godhee jira gurbaan. Tanaafiin ja'a. Tanaaf hanga qabsooytan hanga fiidan galatoomaa horaa bulaa qabsoon keessan nu boonsa. Onnee nutti hore isin jaalannaas isin qabanyaas. Yeroo zakkoon faan gartee bifa kanaan qophaa'anii yaa'anitti nutoo maal godhuu qabnaan nurraan eeggamtu? Jawaadee caalaa furmaate. Maal godhuu nurraa eeggama? Daandii kamtu nu baasa? Akkamitti harkaanfannaan nurraan eeggamtu? Kanaaf furmaateen gartee ammallee bakka jirtutti gaaga'ama keessa jirti. Qilleensaanii yaasitee namtichi waan saadhaa irraan qulqulloonye. Irraa qulqullaa'uuf isin taa'u zakkoon isin sobu jira. Arra nama na jaalatu jaartii tiyyaniin qabaa. Kaniin boru fidee si bira dhaabuu taa'u. Intala gootaa jee. Ammoo ilmaan Oromoodhaa. Wanni gartee dhiisii si jaalannaa jedhaniif yooniif ati gartee waan kanarraa qulqullooytee shira yaaduu dhiiftee haqa rabbiitiis kanamaatis ka'uumaatis eeggatte zakkoo bakka hunda siif qabna. Rakkoo teessee hojii qooddannaa si cina dhaabban. Wanni jedhaniif tana. Garuu ati jaalala Oromoon gartee irraa deebii jettee si qabuudhaaf si jaalatte. Akka waan siiriidhaan si jaalatan seetee nama na jaalatu niin qabaa jettee ittiin boonta. Nuti warri si bira jiruu haa hundee teetii fi xinxii tee beeku bakka irraa bobbaatee galu beeku. Karaa hundaan manguddoodhaanis kadhanneetis si dadhabne. An ammoo wanniin jiru furmaatee qabsoon ati qabsaa'u jirtu bakka gartee zakkoon faan siirii tana irraa fidan dhaqeetiin abbaa nama siirii kana godhu sheekticha isaanii ibliisaas ta'u jinniis ta'u as baasee
ilmaan Oromoo hunda duratti gartee baquu irraa murattee qabsaa'uu jirta. Odoo ati chingeeyin jarri dammaqe. Odeeffannoodhaan si dura dabranii jiran. Bakka silaa ati boru bobba'uu deemtu isaan boru irraa godaanan. Bakka ati silaa gartee arrichi jiran jettee dhageessu gaa ati dheeyte qaata irraa kutan. Eenyutu himuuf jira. Achirraa sosso'aadhaa kaambii jijjiirradhaadhaa odeeffannoon teessan furmaatee bira dhageesse eenyutu himu jira. Nutuu bobbaatee arguu jira malee bakka ati bobbaate yeroo ati bobbaatu bakka itti bobba'uu deemtu hin beeku. Odeeffannoo gartee isaan argachuu jiran tun eenyu dabarsu jira. Eenyu sitti aana. Namni odeeffannoo bakka ati bobbaatu gaa harkattee itti bobbaa deemtu achii duraa hiiqaa duraa miliqaa jeeni ittiin jiru kun eenyu. Ani immoo wanni na sodaachise dhageessanii. An addunyaa tanarratti hangaan jiru dhugaa dubbadheetumaan abbaa fadhees maan ta'an ka fadhees na jaalatu ka fadhees na jibbu dhugaa itti himee. Daandiin na baaftu daandii haqaati daandii dhugaati. Daandii rabbii kiyyanarraa jaalatu abbaan fadhe na jibbu. Haalli kun nuun baasu wanni hin jiru lubbuu teessaniif sodaadheeti. Jawaadeedhaas maaliif jawaadees akkana irratti xiyyeeffatan? Fuuni jawaadeen gartee jawaadee na fuudhiyyaaniin kun fuudha akkami? Jawaadeen na fuudhaa dubbiin baallaadha jawaadees fuudhuuf yaa'an. Furmaates qilleensa tokkoon gartee waraana si biraa are achi booda maaltu ta'a? Kanaaf jettanii wal qabadhaa adeemsa kee gartee wanni si seente furmaatee odeeffannoo teessi jalaa baasaa jiran basaasaa si keessa jira yoo dhageesse dhageesse arra gabbaanii nu dhaadachuu jiran namni kaleessa ati gartee cirri goote ka kaleessa gartee odoo fiiguuf irra ficcaane hunda gabbee dhaadachuu jira fi atuu gartee kamitti maqaa namaa balleessuu feetaati abaabota mitanii fi gartee kimiyaa geessuu deemtu maaliif abaaboo geessita? Deengaddaas abaaboon sii fideen fudhataan ililli sii fideen fudhataan deengaddaas. Furmaateenis gartee akka jawaadetti hin deebinee barbaadda. Maaliif jennaan yoo furmaatee fi jawaadee addabaan furmaatees ni barbaadda. Ati imma eessa keessi jirtaamni kareetii kun sabuu nuti xiqqeessinaa aboo nu cabsinaa nuti maqaa nu balleessinaa maqaan kee jalqaba maallaqa namaa hattee maqaa gaarii kan qabda. Arra onneetamtu si gabbaasee gartee furmaatee fi jawaadee irra dhiibbatti. Zakkoon isinii dalagee jira bar walii mallatteessitan mallattoo bittan. Ammoo wanni takka tabeekuu qabdan. Dachii tanaa samii gara malee shirri keessan galman ge'u jawaadees addunyaa tanarraa massaatanii furmaatees addunyaa tanarraa massaatanii wanni isin adda godhachuu yaatan takkaas hin jirtu. Tanafitti hima gurra isin calawu. An waan jiru dubbadde Oromoo haa dhage'u. Hanganumaan jechuudha. Nagatti naa tura.